kaampaanii Appleedha. Kaampaanii Applees akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1976 kan hundeesse yeroo ta'u daldala industirii addunyaa kanarrattis ol ka'iinsa dhumaarra nama gahee ture. Haa ta'u malee Steve Jobs guyyaa dhumaa lubbuunsaa addunyaa kanarraa darbuuf jettu jechoota hanga yoonaa sammuu beektotaa keessaan banne dubbateetii ture. Guyyaa dhumaa fi sa'aatii dhumaarra dhaabbadheen qabeenyii fi beekamtiin kootti boonaan ture bu'aa akkanaaf hin buusneen bare. Nama konkolaataa akkanaaf oofuuf yookiin hojjetee galii akkanaaf galchuuf qacarachaan ture. Quban anamma dhukkubsachaa jiru garuu qacaramee qarshii kootiin nama naaf dhukkubsatu argachuu hin dandeenye. Wantoonni biyya lafaa kanarra jiran baduus ta'ee jiraachuu ni danda'u. Takkaa yoo si harkaa bade garuu deebistee argachuu kan hin dandeenye lubbuu kee qofadha. Al takkaa qofa lafa kanarra jiraatti. Namni tokko dhukkubsatee kutaa baqaqsanii hodhu yoo seenu kitaabni haga yoonaa jireenya isaa keessatti hin dubbisne yookiin dubbisuu jalqabee otoo hin xumuriin dhaabate yoo jiraate keessaa tokko kitaaba mata duree icciitii jireenyaa fayyaa buleessa jiraachuu ta'uu akka ta'e nama hin shakkisiisu. Ol ka'iinsa yookiin beekamtii kamirrayyuu yoo jiraanne golgaan jireenya keenyaa fuulduratti akka tasaa guyyaa tokko cufamuun ishee akka dhulle beekamaadha. Yeroo jiraattu kanatti maatii kee, hiriyoota kee fi ijoollee keef jaalala dhaalchisi. Of kunuunsuun namootaaf hariiroo gaarii qabaadhu. Yeroo dargaggummaa keessaa baanee icciitiin jireenyaa nuuf galaatii deemu sa'aatii qarshii qaala'aas ta'e gatii gadi bu'aa yoo qaban yeroon hunduma keenyaaf kenname tokko ta'uu isaanii hubanna. Giphii yookiin kiisii keenya keessatti boorsaa qaala'aa yookiin gatii dhabeessa maallaqni yookiin qarshiin achi keessa jiru akka hin jijjiiramne ni hubanna. Konkolaataa qarshii miiliyoona tokko yookiin qarshii gatii dhabeessa yoo qabannes dheerinni karaasaa akka hin jijjiiramne kallattiin bakkichaa sanuma ta'uu bakki geenyus achuma akka ta'e ni hubanna. Dhugaatii qarshii qaala'aas yoo ta'e qarshii gadi bu'aa yoo dhugne ganama mataa dhukkubbiin nutti dhagahamu sanuma tokkuma. Mana guddaa fi bareedaa keessa jiraannes mana caccabaa fi fokkisaa keessas yoo jiraanne qofaa jiraanna taanaan sanuma tokkodha. Gammachuun keessa dhala namaa meeshaan akka hin argamne yeroo sisiif gala. Xiyyaara keessatti bakka qarshii qaala'aa yookiin VIP teesses bakka qarshii gadi bu'aa teesses gaafa gadi bu'ee caccabe qixxeemani dhumta. Gammachuun dhugaan jireenya keessatti argamu yeroo dheeraas kan si waliin jiraatu hiriyoottan kee, maatii kee, firoottan kee waliin yeroo gaarii gammaddee waliin kolfaa, gadditee waliin bu'aa, tapha waliin taphatte irraa argama. Haaluufis kan hin danda'amne dhugaawwan jireenyaa shantu ni jira. Isaanis ijoollee kee sooressa akka ta'aniif otoo hin taane akkamitti gammadanii jiraachuu akka danda'an barsiisi. Yeroo guddatan qarshii wantotaa otoo hin taane bu'aa wantotaa akka hubatan barsiisi. Nyaata kee akka qorichaatti fudhadhu. Ta'uu baannaan booddee qoricha akka nyaata keetti fudhatta. Namni si jaallatu haala salphaan sirraa adda hin bahu. Sirraa adda bahuuf sababii 99 yoo qabaateeyyuu si waliin turuuf sababii tokko hin dhabu. Nama ta'anii dhalachuu fi nama ta'uu gidduu riqicha guddaatu jira. Yeroo dhalattu gatii qabeessa turte, yeroo duutus ta'uu ni dandeessa. Gidduu sanatti garuu akka sirreeffattuuf carraan siif kenname. Ariitiidhaan deemuu yoo barbaadde qofaa keetiin deemi. Fagaattee deemuu yoo barbaadde garuu nama waliin imali. Jireenya keef hiika akkanaa laadhu. Kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 haga yoonaatti kan na dhaggeeffachaa turtan jechoota Steve Jobs guyyaa dhumaa lubbuun isaa ba'uuf jettu nuuf qoodedha. Akka irraa barattanii fi jireenya